sagalee waaqayyoo waliin dubbifanna bakkuma tokko achuma irrattan waa isinitti mennan kan Maarqos boqonnaa 2:4 baay'ina namootaatiif gara Yesuusitti geessuu dadhabnaan bantii maanaa biyya isa sanaa isa diriira kallattii Yesuus tureen diiganii erga saaqanii siree namichi dhagni isaa gar tokko du'e irra ciisee jiru gad buusan. Yesuus amantii jarreen sanaa yommuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een ilma koo cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhe. Yesuus amantii jarreen sanaa jarreen kanaa yommuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een ilma koo cubbuun kee hundinuu siif na ilaalaa gaama na ilaalaa barsiisu waan ta'eef tokko lamatti waan caaftan hin qabdan biyya kanaan kan taphate waan laphee keetti caafame tundan waan kitaaba irratti caafame nu gubaa jiraam otoo akkuma kitaaba irratti caafnu laphee irratti caafne turuudha. Namichi kun dhukkubsataadha kan amantii qabu isa miti warra isa keessaa jiruudha. Waan akka gosa wayita waa isinitti meni nan kadhaan nagaan Waaqoo isiniif haa ta'u. Maali Waaqayyo maali abbaa ko harka keessanas qabaame hindi deema harka kanatu maa inni asuma qaama Yesuus ergaan nagaara beektaan namootatu ula yoo amantii dhabdee iyyuu ganama kana natu amanee sirratti dubbata yoo amantii kanatti dhabdee waan ati yaaddee ta'uu dideet natu sirratti dubbata ganama kana waan amma keessa jirtu kana akka nama saaqaa wayii isaa quttisaatti kee dabata bukkeen jenne keessa dabartaan jedhe mataa raasiitti ameen jedhe waaqa kana baay'ee aktiif ta'a. Namicha tokko dhanni isaa gar tokko du'e namni isaa gar tokko du'e jechuun lafa hundumaatti nama eeggatu jechuudha. Namni dhanni isaa du'e dhanna du'aa sana utuu reebdeen naga'u dhanna du'aa sana utuu ibiddaan gubdeen naga'u du'aa dhanna du'aa baatee deema namatu mormaa ol fayyaadha dhanni isaa du'aadhaan jedhe waldaa kee hayootti dheekkamte namni nageenya dhanna isaa du'e du'aa gorsi hin naga'u dhanna du'e tilallabsi hin naga'u dhanna du'e hin baata Waaqoo torban kana misiraachuu haaraa si dhageessa ameen dhanna du'e maal godhu utuu ibidda irratti bobeessite hin naga'u isa paralaayizii nervii ettaati isa nervii caalu sagalee jalaa nami jala calluman nan dhanna du'e gogaa hinjii taabbee Waaqoo torban waan haaraa sii godhu ameen ilaaka ameen jedhani dhanna du'e maal gootu mee warri dhanni kee fayyaa dhanni koo harki koo fayyaa warri tan lamaa isaa akka godhe baakki yaasi wal keessaan jedhe maqaama Yesuusin raajiin sii qaba ganama kana warra hin du'e jedhanitti kaatee itti baatu hin jenne benamiyya been jedhe dhanni isaa gar tokko du'e namichi kun karoora ciisuu qaba malee karoora ka'uu hin qabu karoorri namichi kun qabu ciisuudha. Namoonni isaa wajjin rakkatan garuu rakkina namicha kana hin baane ka'uu qabaa jedhan namicha kana kaasuu danda'u manni yaalaa hin danda'u maal goona ree lafa namicha sanfa iseedhani gidduu kana oduun isaa dhaga'amaa jira. Yesuus Galiilaatti hojii jalqabe akkuma hojii jalqabuun dinqii tokko gonan Galiilaa guutummaatti taasifame oduu isaa biyya wal ga'e nama hundumaa taase jarri kun akka Yesuus fayyisu gurraa qabu oduu isaa dhaga'ani na dhagaartuu laata lashee kana isiitti hima nami dhanni isaa du'e nama eeggataan jedhe dhanni isaa gar tokko duunaan mana fincaanitti nama keessaa nyaadhu namatu ittiin jedhe waa afaan kaa'u dhanna du'e namichi kun fayyuuf karoora kee kan hin dhabeef dhanna du'e nami dhanni isaa duunaan karoora hin qabu karoora inni qabu yoo jiraate saaxinii isa urjinaalli isa kamii yaafachuu qofa saaxinii xuruun isaa eessa jira jedhee dhanna du'e namni dhanni isaa du'e abdii hin qabu seexanni abdii namaa bira darbee dhanna namaa ajjeeseera dhanni namaa socho'aa miti
maal hojjettu hojiin qabu nan ta'a maaliif harkaddu'e ndeemtu abbeessa socho'aan jirtu maal narraf sa'aatii jaakee torbakkee otti dawwalte maal hojje manuma hin taa'iraano maaliif miilladdu'e hojiirra hin jiru nde yoo haasofsiiftee dubbii wayyootti dubbatte akkam abbee jireenyi kee jireenya koo ammaarra du'a wayya ijeddu'e namicha akkasiitiif iji banamuu qaba jargaan jiru jallaabshee abdiin qabu taanaan ilaaluun maal godhu siimboliinsa balaa wayii mudatee namni iji kee an jirre kan oolaa gashaa fiiru seenoo kan oolaan gashu kan gaxxamaa yeroo jedhan seenan dhaqeellee hin argine ija gaxxamaa yeroo jedhan namicha kana kan barbaachisu dhannasaa du'e ka'uutu irra jiraata ka'uu barbaadde taanaan lafa Yesuus jiru dhaqe ka'uu barbaadde taanaan mee warra dhageessan amantii haala mooteen waa'ee amantii haala mooteen dubbachaa irra jiran mata dureessuma qabadhaa amantii haala moote haala jechuun jeneraalii amantii haala moote jechuun waan jeneraalii walumaa gala haala moote jechuun buddeen moote rakkina moote lola moote dhukkuba moote wantoota kana fakkaatan amantii mootee jechuun hamma quuftutti amanta taanaan gaafa quuftu hin jirtu yookiin gaafa beeloftu badda waan ta'eef amantiin kee haalarra dhaabate jechuudha amantii haalarra dhaabate hundeeffama amantii keetti Kiristoos irraa ba'e haalarratti hundaa'e taanaan waan yaadde sana gaafa dhabde hin jirtu keessa ba'e amma namni sadarkaa maqaa isaa irraanfachuu irra ga'eera dheengadduma finfinneen ture dheengadduma finfinneen ture nami mucha gurbaa tokkotu carraa wayitu sageenyaan carraa isa ga'e kanaaf immoo foormii wayi guutii jedhaniiti fidaniitu na bira kaana nimma biraa fennaqe biiroo san calluma dheeta akka godhame iskiriptuudhaan maddii rukuta Yere calluma deemu ani afaan Oromoo beekan hin seene laan calluma deemu itti kenninaan foormii sana guutuuf jedhee calluma deema maddii rukuta iskiriptuudhaan waan hunda guuteet naa jedhee biiroo sana keeyyaate naa jechuun isaa akka Oromoo ta'e hin bare naan Oromoon beekama beektu naa jedhe waan ta'e guddiseemu gaafa bakka namichi kun Oromoo dhaleettis maal taateennan eessaa dhuftanii naan jedhe kunoo haxa gabii makeeti garuma hoolotaa kanaan dhufeen jedheen maaloo waan ta'e na gargaartuu jedhe ishiin jedheen waayifaa qabdu isinii bilbila keessan irraa hinnaan qabaan jedheen inni maal gochuu fedhe beektu kallattiimaan feesbuukii galee maqaa isaa barbaaduuf waan ittiin bane maal goota maal si gargaaru foormii kadaa bar tokko guuteenis maal si gargaarannaan waan asirratti guutamuun dhabee naan abbaan dhimmaan naan ana maqaa kee meexxure nan irraanfadhee naan jedhe ergisina sun barbaadaa jire ilaamma waaqayyo balbala banuun maal godhaa sammuutti on deebineeti balbala inni bane hubeetteen banattu rakkoon kenni guddan banameeraa kan dhagee hunda keen mee nami takka banameeraa dhagee sii banameeraa nami dhagee banachuu wallaalte kaa hin jiru sammuu ta'u harka kee lamaan ol kaas hin banamatuun tane ganama kana keessatti hojii jalqabdi dhagaamaa jiraayi hin dhagaamaa jiran isa baname keetti maal gootu nami jalqabu maqaama Yesuus sirrattaa ta'u ganama kana namicha kana waaqoo balbala baneeraa garuu maqaa irraanfate rakkoon taa'u keetii iddi guddaa waaqayyoon hin kumatiin suma maal godha kana jaala harka sii kenne ija sii kenne sammuu sirra kaa'e shiimboliidhaaf kun nama harka waaqayyoon uumame caalaa seena shaangulliitiitu hojii hojjetaa jira chaayinaan nu caalteetti kana nutti kennanii hojii hojjetu san kana nutti kennanii muudiidha tokko misila argeen ture tokko FB laan chaayinaa sitti kenne kunoo warri faranjiin kan nutti laatte nu qortu ofii isaanitti buddeen nyaatu nummootti yeroo balleessine yoon qoradhee man dhabe eewun Afrikaa makanaa rabseedha Afrikaan bineensaa jedhani faranjoonni akka jedhu
akka du'a guyyaa tokko biyya keenya dhufanii warra Jarman kun nuyi xinnoodha an baran reefu waggaa 18 gad herreeguun moo dandeessu gaalaa sirraa kaatanii baran 18 reefuun 18 reefuun qabataa jira ayin ishi hin dhufan gaafa dhufanii intini wayii qabu mana barumsaa qabu nu biraati an isa jalqabaatiif reefuun faranjii argaan isa jalqabaatiif gaafa faranjii asii achi makiinaaf fiigaa dhufe makiinaa gaa kana achi na ilaa buttuu laatan gaa tabi kun na ilaaluu qabaa ilaa dhaggeeffadhaa faranjii arguun anaaf haaraadha lammaffaa makiinaa mayyuu waggaatti yeroo lama dhufa baarzaafii fe'uu dhufa ta'u inna tireedhama yeroo nachi iyyuu yeroo inni fagoodha iyyuu dura kee mandara makiinaa dhufe nan gammada gaa guyyaa tokko na ture uffata paantii duwwaadhaan nan fiige makiinaa ilaaluudhaan maal ta'e mucaan kun hin maraateen makiinaadha ka maal qootare qomarra homtuun jiru qullaa kun fiiga gara makiinaa ilaalu gaafa dhannee ilaallu isanni fiigee dhaabatee illee nu dubbisu isanni fiigee darbai gajjennee lafa inni irra darbu gommaa isaa suu birrii harcaasee darbee ilaa kun miraaglee harka kee ol qabi waaqni boolla sana kee asi baase hoolotaatti sin dadhabu ergaasitti maafi maqaama Yesuusin ergaasii qabaan jedhe luuccee sarka kee achas torban dhufu kana gurri kee waan haaraa dhagaa isa eegaa turte sana qabatamaatti keessatti of agar lafa akka yeroo sadi ameen jedhi taay dabali ameen jedhi dabali haleluuyaa taane biyaat gaafa nan laali makiinaadhaan annasaa qaqqabuun tokkoffaa namni makiinaatti si kennan annasaa qaqqabu sitte makiinaa akka gootennan tokkoffaa ati isin irratti naan jedhu maal dhaggeeffadhaasi fuula isaa qaqqabu ilma laalte ilmatte makiinaa ani akkana hin mekkeeru gugurraachuma akka keenya amma kinicha keette gaafa baratee gadi ba'u adii gooftaa Yesuus dhufe hin jedhe faranjiidha isaan gaafa nuyi asitti yaadu footoo manu kaasuu callu madani isaan caalaa bareennee jedhee yaadeen isaan on gurguratodhan achitti dhaqa footoo keenya gurguratodhan akka diriitti itti fayyadam tuurizimitti nutti fayyadamaa turani tokko fudheen galee nani idii jisseemmoo fudheen galee nani maal jechaarte na fudheen galachaarte maal isiniin jechuun jedhe beektuy waanuma namni kan biraan hojjetee nutti fidette fayyadamu nutti hime hojjechuu dhiisaati waa'ee amantiin dubbataa jira amantii jechuun kiriit waa kan uumuudha amantiin jechuun maal jedhe jedhana Ibroota 11 amantii jechuun waan maaliin ta'an waanuma ijaa hin argamne tokko jira jedhanii lakkaa'u gooftaa Yesuus immoo akka waan kadhattan akka waan fudhattanitti maal godha lakkaa jedhe atamma birrii harka kee duwwaa lakkaa'uu beekta harka keerra jiru 10 isa ta'u 5 isa ta'u isuma lakkooftee 500 qabattee deessee amantiin kaashii caala yoo namni duukaa jiru qaama amantiidhaan duwwaa kee irratti ganama kana Waaqayyo waa biqilcha amantiidha namichi kun nanna isaa gar tokko du'e kana mane namticha mitiin jedhe warra namticha geesse maal jedhani haasaan beektu baahan namicha kana nutti cimeera halkanii guyyaa baanna yeroo hundumaa baanna har'a sin baanna ganama sin baanna mana fincaatti geessuun ol baasanii gadi buusuun algaa yaabsisuun ol baasuun nutti cimeera kottaa oduu wayi naannoo kana jiraati iddoo waan dhugaan jiru lafa fayyinni jiru dhagaame barsiisaa namni jedhamu tokko namni dhukkubsataa fayyisu naannoo kana dhufeera jedhaniiti namicha kana baatanii kaan
Ilaala geeffadha siitan. Fuudhanii kaan namticha anni isaa du'aadha. Ofii deemeen nama geessaa. Maaliif nama Itoophiyaan baay'inni ishee nama meeqa? Biiliyoona meeqa? Biiliyoona meeqa maaloo keessattuu hin beektanii? Eenyu beeku? Yaalii maal? Mee torbaa hajennu gaa. Sakka qorannoo qabatamaa isa biraan geenye waan nan ta'eef. Torbachuu dhagee garuu ishi biiliyoona amma kanaa keessa namni of danda'ee tulluu isa yaadame tolbee mul'atu nama 10,000 hin ta'u. Sababni isaa maal? Miiliyoononni warri hafan ta'anii ba'aa eeggatu. Miiliyoonni naf Oromoon sabii Oromoo kun miiliyoona 60. Miiliyoona 60 keessa successful warri milkaa'u ta'an nama 10,000 jaalan ta'an. Sababni isaa miiliyoononni raafan ta'anii eeggatu ba'aa eeggatu. Hamma dhufee namni manaa fuudhuut, hamma namni dhufee harka qabee hojii galchuut, hamma namni dhufee harka qabee mana barumsaa galchuut, hamma namni dhufee suuqii banee keessa taati kana tokko lama gurguri jedhuut taa'ee eeggatu. Waaqayyo akkati teessee nama eegduu miti. Kana teegdu isa duwwaadha. Kaatee akkati hojjettu barbaada. Nami lallaba kana duukaattu nama kana maqaama Yesuus hin kaata hojii jalqabdu. Na duukaan jirtu iyyaatee meendaraayaa. Harka kee akka godhi cimsii qaba harka kee mirgaa qabi. Mo'amaa maaliiti bitaa akka goota? Hin godhin akkas godhi. Harra jedhime nanka. Harra jedhi nanka. Nan jalqaba. Waaqayyo na gargaara. Eebbanta. Nan milkaa jedhu akka sirraatti chaappaseera. Fuudhanii kaan namticha kana. Gaafa namicha kana wasaasaa baatanii fuudhanii kaani. Yesuus itti butuudhaaf wanti isaan daangeessa jiraan jedhe. Wanti isaan daangeessa. Namni waa jalqabuuf kan inni sodaatu seexana miti nama. Namtichi kun Yesuusitti akka hin sinneef kan itti baay'atee danqaa jirus nama. Ilaa sodaan kee seexanarra namaan jedhe. Akkati waan jalqabu, akkati waan goone, akkati hin tarkaanfanne wantati sodaatu ollaa keessa jiru. Seexana jaalatu nama sodaatan. Karra itti cufee itti gobbatee Yesuusitti baay'atee kan dhaabatu namoota. Gaafa baatanii jiran. Meexuruutti dhaggeeffadhaa jiran. Namicha dhanni isaa gar tokko fayyuu isaa barbaadu. Garuu lafa Yesuus jiru gaafa ga'an tuuta baay'eetu Yesuusitti naanna'eera. Yesuus mana wayii keessa jira. Mana kee har'a. Ala kana nama jira. Ala kana saba jira. Itti siquuf. Kan siree baattee lixuu miti qobaa kee lixuu hin dandeessu bakkichatti. Garuu amantii jiraatu haala irra darbe. Nan dhageenye maalan godha. Yaa Waaqayyo situ beeka. Ilaa itti siquuf. Namicha kanarra harka nuu kaayaa gooftaa jechuufi kan isaan danqeeru tuuta namaatiin jedhe. Harka qeshatti ol kaas. Kan si duukaa jiru nama 60 miliyoona yoo ta'u jalqabarra hixaa keebba. Natu dhagaan jiru teessin tameen jenne ta'en beeku jalqabarra hixaa keetu fuudhamaan jedhe bakka. Iyyiti yeroo sadi ameen. 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 Baadiyaas sakra baadiyaas. Maali abbe? Rakkoon isaa isa kana. Gaafatti dhaqan baay'ee jirtu naanna'aniiru. Yerrakkeetti. Waan kanatti siquun hin cimaa. Ilaan otoo saba keenyaati iddoo akkasii akka roobiin deebi'a bakka har'a galeedha. Hankeenya. Dhaggeeffadhaa turutti. Dilbata dhufee haalli jiru wanta dhimmisaa sun hin milkoomneef ta'e. Cikkiree dhaabbateedhuma har'a ta'uu qaban jedhu. Ji'arraan deebi'a. Yeroo ba'aa kan har'uma asitti dhiisuu qabna. Namichi kun sireedhaan baannee geessine siree nuyi baanne kan namtichi kun baachuu qaba taraa. Hin murteessan beektaa harka kee ol qabi dafi. Baraadaas zukaali avaaniyaas riba hadiyaas waan ati amma yaadaa jirtu kana hin murteessuu hin dandeessa yoo ta'e murteessiteetti seetta yoo ta'e akkeedha Waaqayyo siin mirkaneessaan immoo chaappaan itti sii rukuta. Ililcha Waaqayyoof. Nama baay'ee dhaabata.
Iddoo namni baay'een jiru namni filatu. Eegee waa isinitti men darbaa xinnooma tokko waan xinnoo wayii. Gurshaa xinnoon jibbinaa. Lafa namni baay'ee tuuti baay'een dhaabatu namni yaadda. Mee barataa fudhaa. Barataan tokko dorgommiidhaaf manaa ba'ee galmeen sa'aatii lamatti jalqaba yoo jedhan sa'aatii lamatti gaafa manaa ba'u. Gaafa sa'aatii lamaan naqu inni lamaan manaa kee. Warri 11 baani mochi guutaniiru. 11 baani. 12 baani. Sa'aatii tokko baani sa'aatii lama eeggachuudhaaf jedhee kumaatamne ci dhaabata. Tokko abdii kutatan nama kana kee an darbaa ammanii jedhe dhaabate. Nam milkaa ammanii kana kee aaye. Akka namtitti isheen gafa dhibbaa sana. Ishee gafa namicha isa gafa Elsee Iraajiraaj. Horga nama qophaa'a daakuu beeysa nyaattu jedhe saba miidhamaadhaan. Saba qallaba barbaadu qallaba argattu ganamaa lafee keeyantu suphamaa sabi beelee kun hin nyaata gaafa raajii dubbatu loltuun tokko ajajaan dhibbaa maa jedhe tu Waaqayyo maal godhe jedhaa maali tu Waaqayyo maal godhe kun hin ta'u bantii Waaqa bane kun hin ta'u jedhela sagaleetti nama nun ganaa bantii Waaqa bira ga'a namni tokko osoo ol galee iyyuu nama namichi tu bantii Waaqa bane osoo ol gitti Oromoo dhaala namichi ina manu nama kuma shankee nan darbaa ammanii dhaabatu dhaqeeti ishee nama lafa nama shan ja'a jirtu dhaqee dorgoma kana kee nama shankee anuma darbee otuu onnee amantii si kee haaraate miliyoona kee tokkoffaa irratti baata amantii jechuun kana bara miliyoona addunyaa kana guute kee tokkoffaadhaan calluma dhiitii dudduuban jiran jedhiin takkaadhuma duutee bannan hamma lafa karra jirtu tokkoffaadhaan jechaa deemu halkarraa dhabii baradhus dhiisis eenyuun qabda tokkoffaa moo dudduuba reeti mee tokkoffaan na wajjin tokkoffaadhaan dhugaa Waaqayyoon ana boolee jiraadhe miti hoolota jiraadhe tokkoffaadhaan namni na duukaay dhimmi keessu raayitii godhateera atumti ishee ammaa murteessi garuu dudduuban jiran jedhiin dudduuban jiran nu goon nama ta'a jechaan deemin takkaadhuma rakkinni nama beela kee darbee amma deemsa nama keenya geeddaree gurbaa moodelistii tokko dheengadda argeen anaa nyaatu durii yeroo jalqabaatii fi qabattoo matattakaa kana sakkii kana sanaannoo tokko warra dhiiraa beeku yeroo jalqabaatiif sabbitate raapperii jedhuun isaan nama cimaa gaafa nachi dhufu hojjaan isaa dheeraadha deemsa kana bakka akka ajaa'ibaatti deema giddii lafa jette dheengaddan argi akkota sanarra deemsi inni durii inni nakkeedhe gaara ta'e deemu akka harree cabaa ta'uu dha maal ta'e mucaa kana namadhee namni dhoofne rakkinuma takka godheedha rakkina dha'ee cabse anaa nyaatu kennime dinquu dayyaasdee nyaata nama nafeeru anasitti ilaa kanuman sii kenna harka lamaan ol fuudhaa maaloo yaa Waaqayyo sagaleetti namantaa dubbiitti namantaa guyyaan shan utuun dhumin sadarkaan kee olaa ka'u hin geessaniya tuuta baay'atee dhaabataachi gaafa geessan akkeedhan asiin hin danda'amu jedhan gaafati waa yaaltu malee Waaqayyo sii kenna yaaluu dhiifte malee siti gaafa waa yaaltu siisteema Waaqayyo sii kenna siisteematti Waaqayyo baata dhaggeeffadha jarri kun amantii tokkoffaa qabu garuu haalli isaanii mijataa miti wal duukaa siin dhufu bara wal duukaa siin dhufu amantii cimaa mul'ata cimaa qabda taanaan haalli sitti dhufu wanti si danqus cimaadha cimaa ta'e sitti dhufa bakka dhiibi calluma dhi mul'atallee qaba naman dhabeettee ciifteen booyni dhijisitee ganam galgala kai karoorallee qaba Waaqayyoollee nama gochuu barbaada sagalee kakuullee dhageera jettee rafin kai dhiibi kadhadhu kai hojjedhu bilbili gaafadhu atta maalli sun jedhu bara nama na jaaruun barbaada simmintoon meeqarra raadi callumadi mana kiraa dadhabdee ta'ii kaffalu meeqarra gaafadhu callumadi mucaan kun waa mokkoraa irraa deema birrii wayii gasii dhiisisa callumattee teessitaa nan birrii 500 lakkaa'amaaf callumatti waa gaafadhu callumadi gara mogorii naqee ilaale anamman naqee ilaala dhan jira amma gidduudhaan namni duukaa hirme amantii dhaka inde
amantii hin danda'amu barana hin danda'amu hin jedhu kiristiyaan nama kiristoosiin qabu barana hin ciman jedhu barana hin darbama jedha ishi na dhagaartu duukan amma kana kee duukan ofta diraa waaqoo bakka kolfar gadi de ulee sii wayya ishi fuula ifi wayfan jedhe harka keechas qab laa gilaa hadiyaas anamma wayitti darbaan jira ila miilla keetu namoota sansalata wayitti qabamtanii achi gama dheebottu garuu akkan sochoone waasin qabeera ilaa nama 70 sansalata citaash na duukan jirtu yaabaan jaribaak miilla kee lafatti deebi narraa citeera jaribaak kai sochoy narraa citeera sansalati narraa citeera fuudheen galu jedhe raaj eewnami kana tamane iji maraaddu tayeera jedhi noora sinaa eebbisu waaqam fataayira bakka inde mana waaqoo geertu tokko keed ila argitaa yesun mana sana keera garuu itti siquudhaaf hin cimaa jedhe kanaaf okkeedhe abbaan dubbatte nutti dubbattu namni waan barbaade jedhu mana yaamna jedhe tokko mana dhaggeeffadhaa turutti amantiidhaam ati amantiidhaattee dombiirran teessuu tokko amantiidhaa mana yaaba barcumarra taa'uu dadhabdeeti mana yaaba bemeelaan nama akkasii mana yaamnaa jedhe kallattii yesuus jiruun qorqorroo buqqifne dhibaa wayi fakkaata beetta gaaka godhu namni achi dhaabatu hundumtuu fayyina barbaada waan ta'eef namni lolatti kaasu hin jiru waaqayyo dursee laphee namichaa argeera isa qorqorroo dura buqqisaa argata waaqayyo gaaftiin si gargaaru waan ati hojjechaattu gaafa beekedha waaqayyo akka si gargaaru barbaadda waan gaarii hojjedhu ila namichi kun gaafa hojjetu maal gochaa balleessaa jira qorqorroo diigaadha balleessaa jira isa namni tokko itti dadhabee jaare balleessaa jiran waaqayyo sababa inni balleessaa jiruuf beeka kunillee sadarkaan amantii kee ol keessi ni gala wanti kun cimuu danda'a wantumti ati keessa jirtu kuni waan ati gochaa jirtuuf beeka waaqayyoon jedhe hin buqqisaaf godha manarraa ati hin buqqisaaf beechi gaafa buqqisu warri lafaa yaaru innoo irra kee dhaabatee asii gadi yesuus hin arge isa siree wajjin gadi buufne siree biraa namni gaafa fayyitu waaqayyo rakkina kee duukaa dhumu ba'aa kee duukaa namtitti qofa gadi buufne siree ishee wajjin gadi buutudhaniiti namticha mana buqqisanii sireedhuma wajjin kallatti yesuus dhaabatuun gadi buusan qorqorroo buqqisanii warra alaa dhaabate ana fayyis ana nageeddari jechaaru dhiiseeti isa mana buqqisee ilaale yesuus maaliif buqqisee amantiin namticha kan ajaa'iba amantii jarreen sana amantii dhukkubsataa arge miti waaqayyo amantii warra mana buqqisanii arge amantii warra namticha isa fidanii arge namni ati wajjin waldaa